Har'a keessumaa magaalaa keenya kana boqonnaadhaaf dhufee arganne waliin mariidhaaf teenyee jirra. Keessumaan keenya kun siyaasa biyya keenyaa fi akkasumas siyaasa gaanfa Afrikaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti nama beekamtii guddaa argateedha. Yeroo maqaan isaa dhahamu firriif alagaan akkatti hubatuu qaba. Egaa namni kun eenyu akka ta'e maqaa isaa osoo isiniif hin dhayin beektaniitu jedhee tanaaf dadha. Ogeessa siyaasaa fi aktivistii Jawhar Mohammed akkasumas abbaa Oromooti. Har'a bakka dhaloota isaarraa kaasnee waan keessa darbee fi haala siyaasa biyya keenyaa bal'inaan waliin mari'anna. Daawwattoota keenya egaa waliin turtanii akka obsaan dhaggeeffattan kanumaan isin affeera. Egaa Jawhar gara qophii keenya gara OBU'tti baga nagaan dhufte. Sinilleen baga nagaan eeydanii cabbii tana baaftanii yeroo esoon dhufe gaarii akkanaan arguu cabbii jalaan baaneef cabbiidhaan eegdanii garuu baga walagarre. Galatoomii. Obbo Jawhar anis baay'een gammadaarra isin arguu kootii fi nu kabajanii as dhufuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Baroota murtaa'e keessatti haala uummata keenya akka jijjiiramuu fi gumaacha hedduu gootee kunis ija godhatee bu'aasaas argaa jirra. Baay'ee sitti boonnaa, baay'ee si jaallannaa. As jiraachuu keetiif dhugaa baay'een gammada. Amma yeroo baay'ee miidiyaa irratti waan hedduu gaafatamteetta. Nu immoo xinnoo addaa goona jennee jalqaba waa'ee keerraa jalqabna. Gaaffiin kun ni jalqaba Jawhar eessatti dhalatee ijoollummaan isaa maal fakkaata ture kan jedhu. Ergan dhaqee waan inni hubadhee jira. Duraan dhumuu qatte waan inni dhadheefaa jechuun naannoo tilaadhe sanitti hin beekan ture. Amma hoggaan hubadhee hati hoggaa da'uuf deemu gara warra isiitti deemte naannoo Diimaa jedhamu naannoo magaalaa Jinnii jedhamutti hin dhaladhe. Kana dhaloonni kiyyaa achitti hin dhaladhe anaa guyyaa 15 gara gadii gara gololchaatti na buusanii achirratti guddadhe. So dhaloonni kiyya naannoo Arsii bahaa gara daangarratti fi Harargee lixaa daangarratti kan inni guddadhe. Garuu magaalaan lafti itti of baradhe lafti inni itti baradhes beekus magaalaan itti guddadhes Dummuugaa yeroo hunda Dummuugaan himadha. Haa taatu haatti amma hoggaan galuu Jinniitti akkan dhaladhetti manaatti yaafata dunni jechuudha. Maqaadhuma magaalaa Jinnii jedhamu jira jechuudha? Magaalaa Hojjaa Duree jedhamti. Magaalaa Dafinooti. Haa taatu garuu maqaan isii Kadur jedhan osoo gabayaan achi hin dhaabatiin Jinnii jedhamti. Egaa anis akkuma kana baay'ee si galateeffadha. OB keenya irratti argamtee kabaja nuuf kennitee dhufuu keetiif guddaan si galateeffadha. Akkuma kanas baay'een sitti boona. Saba keenyaaf geeddarumsa baay'ee agarsiistee kan biyya lafaa guutummaa dhugaasii ba'udha. So baay'een sitti gammada. Ammayyuu jabaadhu. Achumaan immoo rabbiin isin kadhadha. Gaaffiin si qabu bara ijoollummaa kee keessatti gaafa elementarii mee jenna iskoola keessa gaafa turte waan gochaa turte jira waan addaa maalti gochaa turte ijoollummaa keetti mana barumsaa keessatti akkam ture akkuma kana akka namni si dhaggeeffatee waan tokko jijjiiruu dandeesse kun ijoollummaa irraan sitti dhufeetu waan barumsaa keessa jirtu. Tingan ijoollummaa marraa rakksumarran ture. Gaafani mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasuu naannoon keenya naannoo lola sana waan tureef keessattuu yeroo elementarii turre ijoollee gurmeessuudhaan buna mootummaa tokko ture buna mootummaa san guurree kuntaala 10 kan guurru taate 9 mootummaa galchinee 10 ofii fudhannee mana barnootaa sanitti kitaaba ittiin bituu wantoota mana barnootaa barbaachisan guutuu irratti ittiin deemaa turre. Itti hoggaan mana barnootaa eegalu kutaa 6 qabna turre. Dhibbuma nuti goone hanga kutaa 8 geessuu dandeenye. Booda sochiin naannoon sunis naannoo siyaasaa waan tureef bilchaataa hoggaa deemu kutaan nu bansiifne sunillee cufame anis mana barnootaa sana irraa ari'ame. Hanga ani beekutti ijoollummaa irraas kaasee barnoota cimaan ture. Akka amma kana osoo hin dulloomin barnoota cimaan ture yeroo sanii. Barnoota cimaadha garuu sochii hawaasaatti amma biyya alaa kanatti magaalaan Oromoon jirtu ani dhaqeen hin jiru. Yeroo ijoollee ta'e amma hoggaan dhaquun achiin hoggaa Harargee irraa kaanee deemnuu yaadadhe. Naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqeen hin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa sannaan jedhan yeroo sanii
ganda keessan deeman ture walgahii hoggaan yaamne namni baay'ee gala amma deengadda hoggaan achi dhaqu qe'ee keenya hoggaan dhaqu waan ijoollummaa sanii yaadadhe uummata yaamnaa ummanni ganda gandaan sangaa tokko tokko nuu kenna ture mana barnootaa akka fooyyessinuuf kanaaf ijoollummaan kiyya haala saniin ture erga guddadhe sanumaan xiqqoo gallisee addunyaa irratti ittiin deeme malee waan addunyaa irratti hojjedhe kana irra caalaa ijoollummaatti qe'ee keenyatti ni gale. Ganda keessan akkuma kanaan dura argitetti moo geeddarameera? Geeddaramsi jira karaan ni jira. Gaafa nan ijoollee mana barnoota sadi qofa ture aanaa san guutuu jechuun naannoo Dhummuugaa sanirra amma manneen barnoota baay'ee jira. Gaafa nan guddadhu laga hedduu jira amma layin hin jiru layin gogee jira. Namni baay'atee jira. Gaafa ani achi deemu eerpoortiin keenya jal'aa baharreef gaangeet ture. Amma konkolaataan ni seena. Otobisiin na rifadhe otobisii kan argu so jijjiirama baay'ee jira garuu uummanni immoo akkuma duritti murannoo qabaa onnee qabaa sabboonummaan isaa achuma wanni jijjiirame baay'ee jira wanni jijjiiraman immoo haaluma sanii jechuudha. Baay'ee gaarii Jawaar gaa baga nagaan gara Minisootaa mana kee lammaffaatti dhuftee siin jenna. Amma garuma magaalaa jalqabatti dhalatte waa'ee magaalaa kee nutti himte malee maatii keessa Jawaar mucaa meeqaffaati obbo Laafaa qaba amma namni alatti Jawaar gaafa jedhamu dhageenya miti Jawaar nama abbaa qabu haadha qabu obbo Laafaa qabudha mee ati mucaa meeqaffaadha nutti himi. Eentu lakkaa'ite abbaan kiyya sooruu malee hin lakkoofne haadha kiyyaaf nama shanaffaadha nama torba deesse. Nama shanaffaadha garuu haawwan hedduu qabna akkasumas obboleeyyan haawwan hedduun qaba gaafa naasii galu amma eerpoortii nama baay'ee dhufe yaadadhu ijoollee keenya biratti waan hin guddatiniif nama tokko lama malee baay'ee isaanii yaadadhu hundi isaanii dhufanii obboleettii kiyyaasni boodarra natti kolfoo gammaa ijoollee wajji deemne atillee obboleettii yaamman jaan nama hedduudha. Atiin warra dhufe keessa hedduu isaanii hin beeku obboleeyyan kiyya ta'uu isaanii kanaaf nama baay'ee gara jidduurratti argama. Baay'ee gaarii mee amma daawwattoonni keenya Jawaar kuni ijoollummaarraa kaasee amma isa bakka amma ga'e kana waan keessa darbee qabamte akka isa argan barbaanna. Mana barumsaa keessa yeroo ture ijoollee yeroo sanas nan ijaaraa ture. Waan adda addaa keessa qooda fudhataa turte. Yeroo gara biyya deemte sanatti illee waanan argaan ture ilaalaan ture oduu OMN irratti darbu. Walaloo fa'aa akka ati barreessaa turte yeroo sana walaloo tokko akka saampileetti isa dhiyeessan tokko ijoollee durbaa hin heerumsiisinaa akka mana barumsaa fa'aa deeman waan jedhu tokko barreessee nuu kenneedha. Yeroo dhuma sana mirga dubartootaa falmaa turte jechuudha. Amma immoo obbolaa baay'ees waan qabduuf innis impaaktii qabaachuu danda'a. Mee mana barumsaarraa immoo na aari'anii jette yeroo amma nutti himte. Maaliif bara sana aari'amte mee? Haasoftuun barbaada. Tinka dubartoota irraa hoggaa kaane ijoollummaa irraa kaasee haati teenyas akka walleen keenyas waan mataa keessa nu kaa'an ture. Dubartii hin mil'atinaadha jechuun fakkeenyaaf dubartii ergachuun haamtuu dubbachuun obboleettii teessaa taatu ollaa isaa taatu wanni kun mataa keenya keessa ture. Tokko sani lammaffaa mana barnootaa hoggaan seenu yaadda gara ijoollee 70 turre daree tokko keessa. Waggaan dhumuu deemu walakkaan hir'ataniiru dubartoonni walumaa qixa turre waggaa eegallu. Waggaa kora kutaa 6-7 geenyu gara ijoollee 6-7tti gad deebi'an beekta. Keenya garuu akkuma dhiirri drop outiin nama godha baadiyyaa waan ta'eef garuu kan dubartoota baay'ee guddaa ture. Ijoollee baay'ee nurra ciccimoo ta'an baay'ee bilchina qaban cinaan heerumuudhaan cinaan butiidhaan cinaan sababa adda addaatiin bu'aa turan sun baay'ee na addeessa ture ijoolluma warraa yeroo sanarraa kanarraa kan dubartoota kan ka'e achumarraa eegaleetiin wanni mana keessaas hin jirti. Mana keessatti baay'ee wal lolan ijoolleen mana keessatti baay'ee cunqurfameen guddadhan cunqursaa dubartootatti jira. Sana abbaa irree ijoolleen dubartoota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiru. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana tan feeta. Anillee afaaniin hin callisu
contradiction ture mana keessa nan cunqurfama alatti immoo cunqursaa isaaniitiin falma ka dubartootaa kana ture gaafii lammataa maal ture Gaaffii lammaffaa mana barumsaa irraa nan aariyamee. waan hin aariyameef moo ana biyyattiin gala mangistiin wal lolchiifta Wanta gaafa sana si barsiisaa turan yeroo deebitee argiteetta carraa argachuu argeera mana barnootaa agartee sochii guddaa kaafne naannoo sanitti naannoon sun sochii naannoo abaa'u ture naannoo nadiin faan galaasaan faan namni baay'een itti ture qabsaawwan gurguddaan keessaa ba'an waan turaniif nu hundi ilmaan abaa'u akka taane beeku abbootiin keenya abaa'u turan kanaaf gadoon hin jirti jechuun nuuf ofitti hojjeddu yeroo sana. achirraa boodarra nullee cimaa waggaa deemnu xiqqoo dhiibuu isaan eegalle booda barsiisaa keenya tokko kan nu gurmeessu falatan saniin mormii guddaa kaafne achirraa akkuma jiru kutaa saddeet cufanii anas ijoollee wajjin barannus inuma cufan kutaa saddeet kompiliitli cufanii deemsanii ijoolleen baay'ee gara Harargeetti deemanii baratanii an gara Sallaattiin dhufe walii galatti gaa haala saniin naannoo sanirraa ari'amee bahe jechuudha. Yaa cunqursaa dubartootaa mana keessaa baay'ee si gargaara jechuun waan sin ajjeesni si jabeessaa jedhamti. Kanaafuu isaantu mana keessatti isaan akkas cunqursuu isaanii isin immoo baay'ee si jabeessee alatti si baasee. Erga jettanii fudhanna. Sana booddee akkamittiin gara biyya alaa dhuftee kaayyoon kee gaafa sana maal ture yeroo biyyaa baatee? Nagadatu dhagaa. Ani dhumugarraa akkan deeme Sallaattiin kutaa saddeet mana barnoota kaatoolikittiin baradhe kutaa sagalis achittiin baradhe siyaasaa dhodhoofataa ture booda mul'annaan achillee bahuun dirqama taate gara Adaamaa dhaqee kutaa 10 baradhe qabxii gaariin qaban ture san booda wal dorgommiin tokko dhufee wal dorgommii iskoolashiippiiti barsiisan tokko ammallee dhaqee argeetiin ture abarraa jedhaniini. Directora ini wal dorgommiin sun dhufnaan guutumanii naan jedhan biyya alaan deemu jedhan yeroo san sabboonummaan beektaa katti waan hojjette ibidda sirraa qaban irraa qabata. Asumatti hin du'a malee hin bahuun jedhan ture garuu giddumaan harkuma isaatiin guutee ergee ji'a tokko lama booda deebiin dhufee mana barnoota 300 wal dorgomsanii san keessa ijoollee 25 fuudhanii 25 kana Finfinneetti yaamanii intarviyu godhanii intarviyu hoggaan yaaman ammallee ni deebi'u harkuma isaatiin mallaqa sanatti kennee naqabee makiinarra na yaabbachiisee na erge haala saniin iskoolashiippii argadheen gara Singapoor deeme Singaporittis rabshaa ittuman fuufe afaan Oromootiin baradhe achittis afaan Oromootiin baradhe barnoota biraatti dabalatee waggaa lama Singaaporitti. Afaan Oromootiin barumsiin kennama ture jechuudha jechuudha. In kennamu sistemni nuti keessa turre suni akka preparatoriiti. Haayiskuulii fi yuunivarsiitii jidduudha. Afaan tokko maaster godhuu qabda. Afaan tokkoon dandeettii olaanaa argamsiisuu danda'uudha qabda. Nu amma afaan Ingiliffaa afaan lammataa keenya waan ta'eef cimsuu hin dandeenyu ture. Kanaaf afaan dhalootaas cimsuu qabna jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyya keenyarraa dhayitu na dura dhayite hundinuu afaan Amaaraa baratan turan. Ana waggaan dhaquu konseenjee gaafsan sabboonumaan xiitti. Nan didee jechuudha. Jennaan barsiisichi afaan Oromoo kun biyya keessanitti barsiifama jennaan anu kanaan baradhee dhufeen jeen. Akka yuunivarsiitii kennaman jedhanii waggaa safa yuunivarsiitiin Finfinnee fi Jimma fakkaatu waa eegalanii jiran. Kun 2003 akka Awurooppaatti 95 jechuu akka Itoophiyaatti. Jennaan egaa akkas taate rakkoon jiru kitaaba si arganii jedhee yuunivarsiitii xalayaa barreessee xalayaa waggaa barreessuu warri yuunivarsiitii nu afaan akkanaan dhageenye jedhanii afaan akkanaa tribal language barreeffamuun eegalle waan akkasii deebisanii fi morkan seene nan dhiisa malee barnoota kana nan gala malee qeettiin gala malee hin baradhu afaan biraatiin jedheeni achi kitaaba dhuunfaa kitaaba warra Asaffaa Dibaabaa fa'aa ka namoo daandii fa'aa barreessan hunda fichisiifadhee wal literature akkasitiin achi baradhe jechuu koos barnoota biraatiin dabalatatti achitti kan hin baradhe afaan Oromooti. Barnootaaf osoo hin ta'in morkaaf jechuudha. Gara USA tarbii as dhuftee jechuudha. Biyya kana barachaa turte. Gaafa mana barumsaa dhaqaa turte mana barumsaa sanatti maal gochaa turte akka Jawaaritti akka Oromoo tokkootti. Achi keessa immoo gaafa turte immoo akkamitti warra biyyaa wajjin wal quunnamaa turte. Anaaf Singapoor dildila Oromiyaa fi Ameerikaa jidduu turte. Singapoor taa'ee Oromiyaa gamasitti nan laala Ameerikaa gamasitti nan laala.
Yeroon sun yoo yaadattan 2003-2005 yeroo qabsoon Oromoo rakkoo guddaa keessa turteedha. Amma tokko wachaatiin dhufe. Yeroon biyya kana dhufu Oromoon Ameerikaa hin jirti malee nama tokkollee personaaliin beekuun ture nama tokko. Kanaaf Stanford hoggaan dhufe University hoggaan dhufe email yeroo san email distribution jira emailin namni Oromoo California jedhan jedhee barreessinaan Bomootini fi Darajee Daadhii tokko qunnamanii isaan wajjin ol barannee ji'a lama keessatti waa'ee waldaa dargaggoota Oromoo walitti hidhuu irratti hojii eegallee emailli sun Ameerikaas Minnesotaas na fide Torontoos bakka adda addaa deemnee asitti waa'ee activity diaspora achirraa hin eegale. Ijoollee biyyaa wajjin walii qunnamna turre maaliif dursallee keessattuu Harargee Arsii Shawaa Bahaa jaaruu irratti baay'ee hirmaachaa ture yeroo Adaamaa turetti. Kanaaf neetworkii cimaan qaban ture. Akka irraa kanatti gaa feesbuukiin cimaan turre haa taatu xalayaadhaan walii barreessuudhaan Singapore yeroo ture na yaadadha torbaanitti birrii 50 nu kennan turan $50 hokkee mani $40 bilbiluudha dhumti. So neetworkii baay'een itti fufe connection yeroo san qabu baay'een itti fufe. Eegan as dhufeefis gaa internetiin babal'achaa waggaa eegalummoo daran bal'achaa turre. Stanforditti yeroo kiyya parsantii 30 barnoota irratti 70 waan maqabsoo sana waan maqabsoota irratti barreessa irra caalaa jechuudha. Amma gaa atu kaastee waa'ee waldaa dargaggoo Oromoo idil addunyaa akka gaartiin yaadadha bara 2005 keessatti fakkaata yeroo jalqaba gara Minisootaatti dhuftee achi booddee immoo qabsoo nagaan gaggeessu isas yeroo jalqabaaf yeroo barumsallee asitti kennaa turte. Amma dubatti deebitee yeroo yaaddu keessattuu waldaa dargaggoo idil addunyaan suni ijoollee baay'ee yeroo jalqabaati biyyoota adda addaa keessatti Minisootaatti akka dhufanii wal argan carraa bane. Sana dura waldaa dargaggoo Minisootaatti ture kan hundi keenya keessa turre. Inni sun garuu bal'isee ijoolleen Oromoo addunyaarraa dhuftee konferansii guddaatu ta'e na yaadadha. Qabsoo sana booddee keessa dabartee sanaaf waldaan sun maal dhiisee darbee jettame bu'aan inni buuse kan biraa immoo akkamitti yaada qabsoo karaa nagaan gaggeessu akkamitti gara sanatti deemte sababni isaa qabsoon Oromoo qawweedhumaan kan jedhu ture kan hundi keenya keessatti guddanne jechuudha. Yeroo jalqabaaf egaa sirraan dhageena yaadadha kilaasiyyuu kennaa turte kilaasii sanayyuu tokko attend godheera. Mee isa nu yaadachiisi. Waa'een waldaa dargaggoo bu'uura biraa qaba. Bu'uura lamarraa ka'a. Tokkoffaa akkuma siin jedhe eeguma elementarii jiru barattoota gurmeessuu irratti sochoosuu irratti mormii gochuu irratti. Abaaboo keessa waan hin ture kan qubee afaan Oromoo maal waraan abaaboo jalatti hin baradhe. Sambooda mana barnootaa xiqqoo advaansiin ture jechuudha ijoollee duran ture. Already wanga tokko advaansii hin godhe. Kanaaf ijoollee gurmeessuu irratti bilchiin siyaasaas xiqqoo wayyaa ture maaliif ijoollee daballoota jala waan hin tureef. Ijoollummaarraa eegale kun immoo booda gara haayiskuulii hoggaan dhufus amma asallallee agar tokko dhokadheetin ture Adaamatti garuu baay'een ijoollee gurmeessaa ture baay'een gurmeessaa ture. Tokko isaanii waan dargaggeessa gurmeessu barbaachisummaan isaa irra caalatti Adaamaa fi Asallaatti kan naaf ifa ta'e. Yeroo Singapore deemu immoo daayimeenshinii biraati. Kunis sadarkaa addunyaatti keessattuu dargaggoota aadaa adda addaa qaban walitti fidanii qabsoo irratti waa'ee nageenya irratti akkamitti akka hojjetamu dargaggoota biyya Sri Lankaa fakkeenyaaf akka warra Taamileef Sinaaliis walitti fidaan ture. Addunyaarra Europe deemee warra Europe keessatti yeroo sanitti amma tenshinii guddaa ture warra baqattootaatiif warra biyyaa jidduu isaan walitti fiduun akka leenjisu na erguu turanii Kaanadaan dhaqan ture. So youth leadership hoggansa dargaggoota irratti exposure guddaan argadhe. Waa'ee achii argadhe san Oromoo irratti fiduun barbaade garte. Kanaaf yeroo as dhufe akkuma as dhufeen jalqaba ji'a lama keessatti kan inni waa'ee kana push godhaa ture yoo yaadatte gara August keessanii gara Ameerikaa dhufe Oktoobar keessatti xalayaa barreessee facaaseen gara dargaggoota jaarutitti yaadadhaa dameen Adamoon Arfaaseen hundi kontaaktuudhaan seenaan faan dhufanii leenjii duraa isaaniif kennine warra moona leenjise moo finne leenjifne sitti yaadadha mana Areeraa Arfaaseetitti kan leenjii duraa dargaggootaaf kennine. Wanni gaarii goone hojii gaarii eegalle jechuudha. Reorient gochuun barbaachisaa ture maaliif yeroo sanitti wanni hundi dhaaba siyaasa irratti waan hirkateef
dhaabni siyaasaa hoggaa laamshoo hawaasa keenya laamsheessee ture. Kanaaf jaarmaalee hawaasaa civic society jalaa baasanii gurmeessuun barbaachisaa akka jedhu irraa kan waa'een dargaggootaa sun kan dhufe ittiin amma Ameerikaa kaabaatti namni hedduun warra achi keessaa eebbifame jechuudha bu'aa buusaa jiru. Maaliif individual fi collective leadership irratti kan hojjechaa turre. Individual capabilities dandeettii nama dhuunfatii fi dandeettii waloo irratti kan leenjii kennaa turre yeroo sanitti keessattuu akkaataa garaagarummaa itti maaneej godhamu irratti hojjechaa turre. Waa'een qabsoo nagaa Stanford osoo hin jiruun kilaasii warra seenaa gurraachota biyya kanaa African Americans history hoggaan fudhadhu waa'ee qabsoo isaanii bara 1960moota hoggaan qoradhu waa'ee qabsoo nagaa kana arge jechuudha. San booda xiqqoo na harkise yeroo sana nama qawwee itti dhoosii nukilaara akkamitti argannaa malee taan hin beeku. Garuu US qabsoon akkasiin gufuu seente nan hubadha. Mala adda addaa yaada waan hin tureef waa'ee qabsoo nagaa qorachuutti seene. Yeroon kun overlap godha waan wayiitiin maaliif 2005 2006 2007 baay'ee waa'ee dargaggoota irratti baay'ee hojjechuu turre. 2007 rakkoon abaa'u keessatti hoggaa dhufu hamileen uree ture jechuudha. Anilleen yoo yaadattan waa hunda dhiisee Oxford dhaqeen ture waa'ee siyaasaa Itoophiyaa kana jaarraa 14ffaarraa kaasee barachaan ture qorachaan ture yeroo gaafileen hedduun tarsiimoo irratti ilaalcha irratti gaafileen hedduun mataa kee keessatti uumaman turan. Yeroo akka haaraatti uumaa ture jechuudha. Kanaaf barsiisaa Claymore Carson jedhamu jira ka seenaa Martin Luther King barreessu King Institute jedhamu jira Stanforditti achitti regular barachuun eegale achumatti hin gale jechuudha. Osoo laaluun wanni tun hojjechuun ooltuutti inni ka'ee jechuudha. San booda gara biyya Hindiitti ergame biyya Hindiitti dhaqee hojii gaandii fa'aa bakka inni itti jiraate. Garee fudhadhee deemee garee ijoollee hedduu fudhadhee deemee achittillee qorannaa godhee hoggaan yuunivarsiitii fixu immoo gara Washington DC deeme International Center on Non-Violent Resistance kan jedhamu jira. Kan waan kanarra specialize godhu kan Gene Sharp faan itti hirmaatan kan hayyoonni qabsoo nagaa irratti addunyaa irratti beekaman hundi amma kan hojjetan riisarchii cutting edge research kan hojjetan achitti akka intarneetitti fi akka riisarchii assistantittiin seene. Achitti gaa seenaa qabsoo kanaa qofa osoo hin tahin teknoolojii haaraa xiinxala siyaasaa waa'ee qabsoo nagaa akkatti akka deemamutti hanga ciqimeetti itti seene jechuudha. Yoo yaadatte achi hoggaan bahee kitaaba raabsuun seene waa'ee Orange Revolution waa'ee Force More Powerful tarsiimoo qabsoo as dhufeellee barsiisuun eegalee namni hundi maal namichi kun nama san namni hundi qawwee waan jedhuuf namichi kun qabsoo ta'e bishaan naquuf deemallee turte akkasiin qabsoo nagaa keessa seene baay'een qoradhe almost 2009 hanga 2012tti waa barreessuu cinatti wanni baay'een baradhe fi qoradhe kana yeroo Arab Spring immoo sochii warra Arabaa dhufu ijoollee san isa tokko leenjisuu irratti xiinxala kennuu irratti baay'een hirmaadhe waa baay'een irraa baradhe jechuudha. Warra Eastern Europe irraas warra Color Revolution hojjete irraas waa baay'een baradhe haala saniin abbaa qawweetirra gara abbaa nagaatti deebine. Kun ogaa baay'ee successful ta'eera yaadni kee bara sana. Isa argaa jirra. Isa baay'ee malee anoo amma karaa akkas waa'ee kee dhaga'u amazing baay'ee namatti tola dhugaa. This is amazing. So akkamittiin immoo gara social mediaatti dhuftee egaa social mediaan qabsoo Oromoof waa qaba jettee akkamittiin amante? Ani addunyaa irratti warra dura Facebook seene probably 5,000 hanga 10,000 keessaa warra duraati. Facebook achuma Stanford fuulduratti kan banamte waajjira xiqqoo takka turte. Waajjira isaanii xiqqoo takka turte. Akka itti eegaltellee ijoollee kolleejii walitti hidhuudhaaf. Eeguma eegalellee kolleejiilee yuunivarsiitiilee gurguddaa Ivy League ta'an kanneen akka Harvard, Yale, Princeton, Stanford kana walitti hidhuudhaan ijoollee achi keessa jirtu. So freshman classiin keenya Facebook 2014 eegalee 2004 eegalee 2005 Stanford dhaqee so warri dura itti seene warra garee keenyati jechuudha. Yeroo sangaa waan baay'ee feemeti waluma barachuudhaaf dargaggeessaaf dargaggeettii wal barbaaduudhaaf kan kanaaf hojjeta hojiirra oola ture. Facebookiin MySpace bakka bu'eeti kan dhufe yaadattan MySpace ture san dura. MySpace ture SMS maal meseejiin tokko ture kanarraa gara Facebookitti dhufne.
dhaloonni keenya gaafa social media wajjin kan dhufe garuu qabsoo nagaa waggaa qorattuuf waggaa barattuuf leenjiftu communication strategies key communication strategy yeroo bal'aa fudhadhee kan irratti baradhe qabsoon tokko yoon himamin naareet yoon godhamin kophaa isaatiin bu'aan buusu. Kanaaf communication strategy baay'ee barachaa waan tureef yeroo sanitti traditional media irratti televizyinii irratti maal irratti media akkamitti manipulate goota ka jiru barachaa turre. Social media immoo bahaa waan tureef gaafii ture hayyootuma waan kana baratan keessatti internetiin kunoo akkamitti dhiibbaa fida kan jedhu disruptive ture internetiin beeyte. Qabsoo keenya irratti internetiin miidhaa guddaas fide booda nu fayyade malee dura abaawoo hamma tokko kan diigee internetidha jechuun dandeenya beeyta yoo yaadattani email networkiin suni paaltookiin kuni dismantle nu godhet feesbuukiin immoo deebisee nu jaare. Kanaaf yeroo sanatti hayyoonni addunyaa dhimma qabsoo irratti dalagan dhimma miidiyaa irratti communication irratti hojjetan society hawaasa kana garamitti transform godha ka jedhu baay'ee gaafii guddaa ture. Ani immoo akka Oromoo tokkotti akka qorataa dargaggeessa tokkootettis maali ka jedhu baay'ee qorachaan ture jechuudha. Kanaaf oduma Facebook yoo ngayin website le ijoolleen teenya qixxeessoo faan hojjetan irratti mana bunaa maal irratti baay'ee barreessina turre paaltookii gaafan dura eegalu nama 15 faatu keessa ture paaltookii irratti illee nugusan ture amma tokko hojii guddaa hojjeteera baay'ee hojjete walitti fidus diigurrattis irra caalaa diigurrattu dura walitti nu fide dura nama addaan faca'e waan baay'ee haasa'aa turre booda addaan nu facaase Diinnis giddu gala akkuma si fakkaatee giddu gala. Diinnis giddu gala namnis walii fataa wal dorgomiin aangoo bololli kun hundi dhufee haalli immoo siyaasa illee rakkoo qabaachaa ture yoo sanitti. Sanarraa paaltookii dhiyeessineet websaayitii banannee mana bunaa ka jiru qixxeessoo faan bananii achirratti atakaaroo osoo goonu feesbuukiin dhufnaan gara feesbuukitti baqannee jechuudha. Osoo kana cinaatti gaamma engagement in social media osoo jiru ani immoo barachaan ture akkamitti fayyadamna ka jiru irratti baay'een